Projektiin humna qilleensaa Asallaa qarshii yuuroo miliyoona 145 ijaaramee eebbifamuun gabaafame. Qormaanni biyyoolessaa kutaa 12ffaa guutumaan intarneetiin akka ta'us gabaafameeti jira. Korojoon pilaastikii feestaalii tajaajila yeroo tokkoof qofa oolan haala addaatiin hayyamuuf ragaaleen adda baasuu sassabamaa jiraachuunis gabaafameeti jira. Somaalilaandiin falmii Somaaliyaan hariiroo dippiloomaasii Israa'el waliin qabdu irratti dhiyaatee waakkachuun ishee himame. Egaa kabajamtootaa fi daawwattoota GMN irraa oduu galgala kanaaf qindeeffanne isin biraan ga'a. Kunneen oduu keenya ijoo galgala kanaati. Amma gara bal'ina oduu keenyatti isin dabarsa. Projektiin humna qilleensaa Asallaa qarshii yuuroo miliyoona 145 ijaaramee eebbifame. Projektiin humna qilleensaa Asallaa yuuroo miliyoona 145 ijaaramee fi humna elektirikii meegaa waattii 100 maddisiisuu danda'u guyyaa har'aatti ifatti eebbifamee kan jiru yoo ta'u, projektiin guddaan kun naannoo Oromiyaa godina Arsii Bahaa bakka Itayyaa jedhamutti guyyaa har'aa bakka muummee ministeeraa Dr. Abiy Ahmad argamanitti eebbifameera. Projektiin humna qilleensaa Asallaa kun mootummaan Deenmaark irraa gargaarsaa fi liqii dhala irraa bilisaan argameen akka ta'e himame. Buufanni humna qilleensaa Asallaa kun tarbiyoonota 29 kan qabu yoo ta'u immoo waliigalaan humna elektirikii sa'aatii tokko keessatti geeggaawaatii 354 maddisiisuu danda'u himameeti jira. Muummichi ministeera Abiy Ahmad sirna eebbaa kana irratti akka jedhanitti projektiin kun waggaa 2 keessatti baasii itti bahe deebisee bu'aa argamsiisuu ni jalqabas jedhan. Itoophiyaan qabeenya uumamaa humna qilleensaa guddaa akka qabdus himaniiti jiru. Sululli Qiinxamaan guddichi Itoophiyaa keessatti argamu gaarreen kaaba humna ibsaa meegaa waatii miliyoona 1.3 maddisiisuu danda'u jechuun Dr. Abiy Ahmad himan. Kunis immoo qabeenya qabdu keessaa muraasa qofaa akka fayyadamaa jirtu ni agarsiisa jechuun ibsaniiti jiru. Qormaanni biyyoolessaa kutaa 12ffaa guutumatti toora intarneetiin akka kennamu himame. Manni maree bakka bu'oota uummataa koree dhaabbii dhimmoota misoomaa humna namaa fi hojii fi teknoolojii qorannoo raawwii karoora ji'oota 9 ministeerri barnoota irratti tajaajila madaallii fi qormaata damee jijjiiramee guddaa keessatti mul'ate ta'uu himame. Walitti qabaan koree dhaabbatichaa Nagarii Leencoo waggoota darban keessa dameewwan jijjiirama olaanaa fi guddina keessatti mul'atan keessaa tokko tajaajila madaallii fi qormaata barnootaatis jedhaniiru. Yuunivarsiitiiwwan of danda'an akka of bulchaniif murteen darbee hojiirra ooluu isaa akka cimanitti kaa'eeti jira. Qormaata biyyoolessaa kutaa 12ffaa bara barnootaa 2018 guutumatti toora intarneetii onlaayiniin qoruuf qophiin xumuramaa jiraachuu ministeerri barnootaa Profeesar Biraanuu Naggaa ibsaniiru. Barattoonni teknoolojii kanaan wal baruuf leenjii kan fudhatan ta'uu isaa ministeerri eereeti jira. Qabxiin barattoota fooyyessuuf immoo barattoonni 400 ol barnoota dabalataa fudhataa jiraachuus ibsan. Kun ammoo qabxii gadi aanaa waggoota darban galmaahee fooyyessuuf ni gargaaras jedhaniiru. Sirna barnoota haaraa sagantaa nyaataa manneen barnootaa fi madaalliin ga'umsaa barsiisota qulqulluu barnoota mirkaneessuuf shoora olaanaa taphataa jiraachuus himan. Hooggansi ministeerichaa madaallii barnootaa sadarkaa idil addunyaa guddisuuf xiyyeeffannoo cimaan hojjetaa jiraachuus eeraniiti jiru. Korojoo pilaastikii feestaalii tajaajila yeroo tokkoof qofa oolan haala addaatiin hayyamuuf ragaaleen adda baasuu sassabamaa jiraachuun himame. Itoophiyaatti dhiyeenya kana labsii qabiinsaa fi gatiinsa balfaa gogaa hojiirra oolchuu hordofee oomishaalee pilaastikii tajaajila yeroo tokko booda gataman keessaa kanneen haala addaatiin hayyamamuu qabu adda baasuuf ragaaleen sassabamaa jiraachuu abbaan taayitaa eegumsa naannoo Itoophiyaa himeeti jira. Abbaan taayitichaa labsii kana hojiirra oolchuuf immoo kan gargaaru qajeelfama qopheessee akka jiru hime. Dhaabbanni oomishaalee pilaastikii haala addaatiin akka hayyamamuuf immoo kan barbaadan adda baasanii akka dhiyeessan yeroo kennamaafii jiraachuu himan. Adeemsa kanaan oomishaalee suppermaarkeetii fi bakkeewwan gabaa keessatti uummanni itti fayyadamanii jiru tajaajila isaaniitiif kanneen bakka buufamanii fi kan bakka hin buufamin jedhamuun qoodamuun isaanii ibsameera. Haa ta'u malee labsichi keeyyata 14 keeyyata xiqqaa 6 irratti tumamee jiruun akka agarsiisutti haalli addaa kun korojoo pilaastikii haphii kan hin dabalanne ta'us eerameera. Korojoo pilaastikii haphii haala addaatiin gara biyyaa galchuu ta'ee itti fayyadamuun guutumatti akka dhorkame yoo ta'u, oomishaalee tajaajila yeroo tokkoof oolan irratti tarkaanfiin fudhatamu murtii bulchiinsaa kan xumuru ta'us immoo korojoon pilaastikii haphii tajaajila oolchuun immoo garuu itti gaafatamummaa yakkaa kan hordofsiisu ta'us immoo ibsameeti jira.
Waggaa tokko keessatti ijaarsi buufataalee xiyyaaraa 4 xumuruuf daandiin qilleensaa Itoophiyaa beeksise. Daandiin qilleensaa Itoophiyaa buufataalee xiyyaaraa biyya keessaa ijaarsi isaanii kanaan dura jalqabame 4 waggaa kana keessa xumuranii tajaajila akka qophaa'an beeksise. Dhaabbanni isaanii buufataalee biyya keessaa babal'isuuf xiyyeeffannoo guddaadhaan hojjechaa akka jiru himan. Fakkeenyuma buufataalee xiyyaaraa idil-addunyaa Boolee dandeettii keessummeessuu imaltoota yeroo ammaa waggaatti imaltoota miliyoona 25 ga'uu isaa hojii geggeessaan olaanaa daandii qilleensaa obbo Masfiin Xaasawu beeksan. Buufataalee xiyyaaraa 4 xumuramuun hojiitti galus jedhamanis maqaan isaanii hanga ammaa hin eeramne. Daandiin qilleensichaa waggaa 80ffaa hundeeffama isaa kabajaa kan jiru yoo ta'u, babal'iinsa idil-addunyaa malee tajaajila keessatti xiyyeeffannoo addaa kennee akka jirus beekse. Dhaabbanni kun buufataalee biyya keessaa yeroo ammaa kana 23 ijaaree hanga bara faranjoota 2040tti immoo dachaan dabaluun 47 geessuuf immoo akka karoorfates ni agarsiisa jechuun ibsanitti jira. Somaalilaandiin falmii Somaaliyaa hariiroo dippiloomaasii Israa'el waliin qabdu irratti dhiyeessitee waakkatte. Biyyummaan ishee kam labsatte Somaalilaandiin himannaa mootummaan federaalaa Somaaliyaa hariiroo dippiloomaasii ishee Israa'el waliin qabdu ilaalchisee dhiyeessee dogongoraa jechuun mormite. Dhimmi hariiroo alaa ishee aangoo abbaa biyyummaa ishee qofa ta'us jabeessitee ibsiteetti jirti. Ibsa roobii kaleessaa baasteen Somaalilaandiin falmii Maqdishoo seeraan kan hin deeggaramne, seenaan kan hin qabne, akkasumas immoo mirkanoofne jechuun ragaa qabatamaa kan hin qabne jechuun ibsite. Somaaliyaan hariiroo biyyoota lamaanii gidduu jiru irratti yaada kennuuf immoo ta'ee gidduu seenuuf mirga seeraa akka hin qabnes beeksisan. Ibsichi abbaan biyyummaa Somaalilaandii kan waggaa dheeraa irra deddeebi'ee kan mirkanaa'e yoo ta'u immoo biyyattiin waxabajjii 26 bara 1960 bilisummaa ishee akka argattee fi waggaa san keessatti immoo Somaaliyaa waliin tokkoon dhuunfamuudhaan dura addunyaa kan beektu yoo ta'u eeranitti jiru. Abbaan biyyummaa ishee aangoo Maqdishoo keessa jiru irraa kan madde yookaan immoo kan irratti hundaa'us jechuun gabaasanitti jiru. Waldhabdeen biyyoota lamaan Ameerikaa fi Iraan gidduutti uumame gara sadarkaa yaaddessatti ol guddatee jiraachuun gabaafame. Haalli kun dhimma xiyyeeffannoo addunyaa kan ta'e yoo ta'u, haalli jiru waraana hamaatti kan geessu moo furmaata dippiloomaasii argachuu danda'a yaaddoo jedhu cimee itti fufeera. Ministeerri waraana Ameerikaa ibsa gabaabaa kenneen doonii waraana Ameerikaa madda galii fi madda humna waraanaa taareen geggeessuuf jecha buufataalee doonii Iraan hundaa akka cufamu ajaja dabarsuu beekse. Akka ibsa kennetti hamma ajajni biraa darbutti dooniin kamiyyuu buufataalee Iraan seenu yookaan immoo keessa ba'uun dhoowwaadhas jedheera. Gama biraan Iraan tarkaanfii kana saamicha idil addunyaa jechuun kan raawwatte yoo ta'u immoo yoo haala kanaan daandiin galaana Hormuz cufamee deebii cimaa akka kennitu kunis immoo dhiyeessaa hanniisaa addunyaa irratti balaa guddaa akka fidu akeekkachiifte. Kun immoo gatiin bobba'aa gabaa addunyaa irratti akka ol ka'us godheeti jira. Dhiibbaa waraanaa otoo jiru akkasumas immoo gama biraan immoo carraaqqii nagaa buusuu bal'inaan deemaa jira. Maddeen oduu akka gabaasanitti Paakistaan biyyoota lama walitti fiduuf gidduu galtummaa taasisaa akka jirtus himan. Kanaanis immoo wal qabatee walitti dhufeenya kana keessatti torbanoota lamaan dhukaasaa akka dhaabbatu wixineen marii dhiyaateera. Pirezidaantiin Ameerikaa dhimma kana irratti yoo dubbatan hooggantoonni Iraan har'a muraasa irraa deebiidhaan abdii qabaachuu akka agarsiisan eeraniiru. Waliigalteen guddaa walitti bu'iinsa kana xumuruu danda'u irraa ga'uuf immoo abdii akka qabanis immoo dubbatanitti jira. Egaa kabajamtootaa fi daawwattoota GMN irraa oduu galgala kanaaf qindeeffannee kana fakkaata. Hanga ammaa waan daawwattaniin waliin taataniif galata guddaa qabdan isin jecha GMN subscribe, like, share gochuudhaan immoo yaada qabdan koomentirra nuu kaa'a. Galgala gaarii qabadha.